السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أردفتو في كبجمتو تزيدو أرسيكم جرتو نجا كيساني جريني عفيان إبادان دلقان أكم كيستو جولي مسلم أكم جرتا نجا كيساني سنين جيشا إبادة كرما سنقا فدقا النورون إبادة دلقاتو جولي رما مسلماتي كرما بجري النور يكون اللي نجا ربي إسني فابايتو بكا في الله فإسن جرتاني تسنين جيشا harras deebii jira maaliidhaan deebitee dhuftee jechuun keessan hin oolamu. Egaa har'a waa'ee Maama Nuurii dubbachuudhaaf dhufe jechaadha. Gadaa reestooraantii yookiin waa'ee Maama Nuurii. Innaa akka inni qabamee ture akka inni hidhamee ture hundi keessanuu inni beektanii innaa edaa inni dhiyoo kana hidhamee jiru edaan turee jira erga qabamee erga mana hidhaatti darbatamee turee jira jechuudha. As dhiyoo kana miidiyaatti ol baasan malee dhugaa dubbachuudhaaf ankana dhibee jechuun jarri kun jechuu akkuma yookiin haqa ijoollee miskiinaallee akkasumatti yookiin awwaalanii irra ciisanii dhoksanii akkasitti bira darban yaani isaafillee dhoksaniituma waan ta'e ol baasuu dhabanii waa inni ta'e waa inni irra jiru ol baasuu dhabanii akkanumatti irra darbuudhaaf turan natti fakkaata. Inna maal jechuudha hojjettanii namichi kun islaafuu beekamaadha. Maalii fi wanti inni ta'e hundumaaf ol ba'uudha. Maal jechuun yaani akka inni hidhame osoo nama wallahi isin dhibu mee amma kun osoo nama biraa ta'eeti dhugaa dubbachuudhaaf qaata miidiyaan baxaabatame jechaadha. Isin galte qaata miidiyaan wal harkaa fuudhee waliin gahe isin galte garuu ammootiyyuu hin dhokatee jechuudha jechi wanni isarratti ta'ame ni dhokatee jechaadha. Maaf dhokate garuu maaf oli hin baafne namicha kana namni isaaf gubata qabu nama takkaaf lamaa miti. Nama biyyee lafaa kana miidheera jechaadha. Inni nama ardii kanarra jiru hunda miidheera jechuun danda'ama. Keessattuu ijoollee biyya namaa jirtu tana nama meeqa yookiin nama meeqa dhugaa dubbachuudhaaf biyyarraa isin finna jedhee viizaa isin hojjedha jedhee nama meeqa kakasaarsiroo nama meeqa kaas dhufeetis hagaas dhufellee karaa baay'eedhaan miidheeru namoota baay'ee jechaadha. Namoonni kun immoo tiyyuu namoonni miidhaman kunniin waa inni itti bu'u laaluu jiran jechaadha. Rabbi ofii itti kadhata. Waa inni itti bu'u laaluu jiranii jechuudha. Maaliif ijoollee tanaa waa inni irra gahee fi waa inni irra jiru ol baasanii ifa hin gooneef guys akkana kana dhibe bar wallahi maafi ol baasanii ifa hin gooneef ijoollee tanaa. Bakka yaani dhugaa dubbachuudhaaf ijoolleen haqa ofii barbaadde haqa ofii dhabde mootiyyuu haqa san rabbi kennattee waan rabbi godhu eeguudha. Bakka kana jechaadha. Kana keessaa mootiyyuu tokko ana jechuudha. Tokko ana. Ati hoo maal taatee jechuun keessanii oolamu. Guys dhugaa dubbachuudhaaf wallahi jechuun soba osoo hin taane waan akka soba takka keessa hin jirre dhugaa jechuudha. Dhugaa lafa jiru dhugaa. Inna akkuma dura amma dura isinitti turesan video durasa keessa isin hime turesani anasi birrii 260 walumaa gala baqa 300 jechuun danda'ama 300 Itoophiyaa na nyaatee jira jechuudha namichi kun. Inna dhugaa dubbachuudhaaf wallahi jechuun bakka namoota tokko tokko naatti qo'ataatu malee wallahi nuuf guddoodha. Wallahi birriin 260 jechuun 300 ta'u birrii 40 qofa ta'u hanqataa jechuudha. Birrii ji'a meeqaati? Wallahi gara birrii ji'a 3 ji'a 4 akkasiiti natti fakkaata. Inna wallahi baay'ee tokkollee jechuudha. Baay'ee tokkosi namoonni jedhee jechaadha guys. Dhugaa dubbachuudha jennaan. Fakkeenyaaf namni si miidhe tokko namni si miidhee keessattuu humna keetiin si miidhe humna keetii baraan birrii kun jechuun humna keetti dhabdee ati sa'aatii 24 dhaabatte lutti kan keessarra bilchaatee argatta. Siyalte kana mootiyyuu wallahi ani dhiisu birna akkasi dhugaa dubbachuudha jennaani eenyullee tana akkatti fide beekamalee jechuudha. Wallahi yoo horoma birriin kun silaafuu isaa deebi'aa miti isaa deebi'aa miti ijoollee hattan amri kun baramaa kuma jahatama obboleessa jaarsa kiyyaatee fi itti dabalee miti. Dhugaa dubbachuudha namni kallattiidhuma birrii 500 birrii 400 wahii kaffalee isarraan dhufee osoo birrii 500 biyya kanaa osoo biyyatti ergatiin ka biyya gadi nama meeqa dhugaa dubbachuudha jenna ki inumaa yoo xiqqoodha jechuudha.
xiqqoo garuu ammootiyyu isimmaan isaaf xiqqoo taatu sun anaafi guddaadha jechaadha. Anaaf guddaadha dhugaa dubbachuudha jennaan namicha kana. Wallahi an birrin kille nyaatamu bichaalee nan dinqine yoona. Wallahi nan dinqine maal jenna osoo birri maasullee badee ijoollee tana as deebiseetu osoo hojjechiise yookiin naan dhugaa dubbachuudha jennaan jecha uummata akka badii hin qabdu ijoolleen badiin ka isaati. Badii hin qabdu wanti isin balleessite hin jiru. Wallahi wanti isin balleessite hin jiru ijoolleen. Waan akka osoo quba ofirraa hin qabne koottaa ol naqmaa bichaadhaan jechaadha makiinaa. Guys, kana maal jettame wallahi laazim jecha koota ol nama adani baqa waan akka maletti waan akka balleessa takka maletti na wallahi yani gati isa argatee jira guys gati isa argatee jira kanuma jecha hafuura isaatu awwaalan hafuura isaatu kanaaf dhoksan jechaadha guys. እና ገቲ ሳርጋቸው ሳለ ባየ ተኮ ያኔ ጋሪዳ በስ namni nama miidhu hundiyyuu gatii isaa argatu hojii isaa argatu waan facaafate haa hammatu jechaadha namni nama miidhu hundinuu dhugaa dubbachuudha jennaan keessattuu jireenya amma kana qaala'ee wallahi baay'ee dhuma tokko yaani ibiddateeru kana keessatti mi amma namni akkamitti ijoollee wantoota oganaa warri maatiin karraa qabu karraa fixee dhufte akkamitti mee amma diqqoo mallee bakka yani obbolummaa mitiiti oromummaa illee bakka namatti dhagamu jechaadha. Oromummaan illee dhiignummaa oromummaa illee namatti hin dhagahamu jechaadha. Dhugaa dubbachuudha jennaan ani wallahi osoo akka kiyyaate osoo rabbiin kun haftii na kennee qabeenya na kennee haadha qabeenya takkana taasise wallahi nama tokko irratti ani ofiin jaju nama tokko irratti hin kooru rabbii kana kakadhe jechaadha nama tokko irratti hin kooru yaani hamma danda'e nama san gargaaruudhaaf ni yaala hamma danda'e nama san gargaaruudhaaf ni yaala jechuudha wallahi inna hundi keessanuu wallahi amri wogna rabbi isni kenneen dandeetti rabbi isni kenneen yani qarshi rabbi isni kenneeni ittiin hin koorina kun hundinuu yoo maal jennaani waan abbaa tokkooti jechaadha wanta abbaa tokkooti jechuun maal waan rabbi isni kenne mali waa ofii keessanii qabdanii miti waan ofii keessanii qabda wayitu hin jiru jechaadha. Fayyaan keessan ka rabbi isni kenne osoo fayyaa tana dhabdanii hafuurummaan oksijiiniin dhugaa dubbachuudha yana oksijiinummaan guyyaa takkatti itti oolan kuni birrii meeqaan osoo birri deebi'e birrii meeqaan wanni jedhama. Kanaafi waan rabbii ofirratti waan rabbiin nama kenne tokko jecha nama tokko boonuu hin ta'u sirrii miti guys. Wallahi namichi ko afaan badee wanti inni hin dubbanne hin jiru namni inni xiqqeessine hin jiru namni inni arrabsine hin jiru jechaadha. Akkuma kana haqqii nama bira guutisanitu namni inni waa hin jenneen hin jiru guys. Sirrii mi amma kawan wallahi akka kun sirrii miti mee yoo danda'e ofirraa kafalu hin danda'u taanaani kinooti ijoollee kunoo kanaafi an hin danda'u yoo obbolummaan yookiin oromummaa isin dhagahame dhiifama naa godha hamma danda'e isiniif ergaa hamma danda'e isiniif deebisaa yoo dadhabamootiyyu bakka yani irra naa darbaa homaa gochuu hin danda'u kun ammooti oromoo isin bal'aani narraa kafala ufiin yani namaan jira namni jechaadha wallahi yoo ufiin dandeenye narraa kafala jechuullee waa tokko dhugaa dubbachuudha jenna amma inni akka madayni mataa irra sabay kana osoo gama fuula rabbi osoo deemeeti qabri isaa taate guys qabrummaa isaa taate wallahi amma nama isa himachuu jiru nama takka lama miti anarraan hangafee jechaadha. Ijoollee inni osoo birri 500 kafaltee dhuftee birri 500 osoo bii erganne galte sunni hundinuu isni galte nama takka lama miti. Nama takka lama gara nama meeqaati jechaadha namni inni biyya galche waa tokko maletti balleessa tokko maletti qarshii yookiin faayidaa qara dhufteef waa takka tan osoo hin qammasne osoo birri biyya kanaatu fuutee harkatti osoo hin qabanne biyya ka galte namoota qubaan lakkaa'amanii miti jechaadha. Namoota bakka qubaan lakkaa'amanii miti isin galte namoota baay'eedha guys dhugaa dubbachuudha innaa namicha kana ammasi
murtee isaa murtee sirrii ta'uudha qaba. Yoo danda'e kun namni kana deebisu yoo hin dandeenye namooti iyyuu murtee isaas murtee sirrii ta'uudha qaba jechaadha guys. Akkas maal jennaani imimma haadha hiyyeessaa boochisee waan ta'eef imimma haadha hiyyeessaa jiksee waan ta'eef gatii isaa madaalu haa argatu jedhan gama kiyyaan jechuudha. Akka namni illee irraa baratu wallahi yookiin naan rabbii ammootii gatii isaa isaaf haa deebisu namni illee dadhabe. Yoo namni illee tarii dadhabee rabbiin hin dadhabu waan ta'eef gatii isaa ka isaa madaalu rabbiin isaaf haa deebisu. Inna kana isin jedha gaas. Wallahi bakka jirtan nama miidhina gaas wallahi nama miidhina. Isin jechuun barbaada. Rabbiin nama miidhame tokko ni dhagaa. Hatta kaafira illee abbaa fedhillee ta'e isin jedhe nama miidhame tokko ni dhagaa. Nama miidhina isin jechuun barbaada. Fayyaa ta'a nagaa naaf jira baay'ee baay'ee.